Har'a viidiyoon ani qabadde isinii dhufe maali jechuun keessan oolu viidiyoon nuti qabannee isinii dhufne caaltuu hajii jechuudha. Hajii maal keessa jira? Hajii maaliif caaltuu mana ari'ee kan jedhu wal ilaala jechuudha. Hajii sababni caaltuu mana ari'ee fi faayoon nama akkamii akka taate, faayoon dubartii akkamii akka taate, faayoon adeemsi isii maali kan jedhu wal ilaala jechuudha. Hojjettoota fi gabaa keessa jecha anis naga kooti alhamdulillah galata rabbii akkamiin jirtu jabaattu isinirraa baddee jira dhiifamaa isinin jechaa jira asumaan dhiifama isin gaafachaa viidiyoo jechuun baay'ee ulfaata jechuudha viidiyoo tiktookii maxxansaa ture viidiyoo tiktookii maxxansuuf wallahi hamma du'aanatti ulfaata dhugaa isinin jedhe baay'ee tokko ni jibbise jechuudha viidiyoo tiktookii isa maxxansu maaliif nan gammachiisu keessi kee viidiyoo san yeroo maxxansu jechuudha kanaaf hajji maaliif caaltuu mana ari'e sababa isiin ilma garaa qabdu dhiirri tokko dubartiin takka gaafa walitti dabalamtu isaan kun ilma walirraa argachuuf jechuudha. As keessatti seenaa wayiitu jira jechuudha. Seenaa san isinii viidiyoo dhumarratti isin kaa jechuudha. Hajjiin yeroo hundumaa dubartoota fedhii foonii malee inni ilma argachuu hin barbaadu. Maaliif ilma argachuu hin barbaanne? Kan immoo xiyyeeffachuun dirqama keessa. Sababni isaallee shamarran takka dhiira tokkotti gaafa dabalamtu dursaa maatii isii biraa gaafa gadi baatu maatiin isii sunillee gaafa kennu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isiniin jecha viidiyoo kana asumaan like gochuun share gochuun subscribe gochuun akka nu gargaartan abdii isiniin irraa qabna viidiyoon keenya gadi bu'aa deema viiyuun keenya gadi bu'aa deema viiyuu keenya kana guddisuuf share gochuun nama biraan gaa isin jechuu barbaada dhimmi nuti har'a waliin ilaallu waa'ee hajjiiti jechuudha hajjiin maaliif caaltuu mana ari'e sababiin inni caaltuu mana ari'e maali caaltuun immoo tuyyuu gaa biyya galtetti dhiira biraa isa malee hin barbaadu jettee lafa dheeraa kan biyyoota bakka feetti deemtee dalagachuu dandeetti biyya keessattis namatti dabalamtee jiraachuu nama danda'udha jechuudha nama obsa qabeettiif nama amala qabeettidha. As keessatti dubartiin takka dhiirri tokko gaafa walitti dabalaman jireenya akkamii jiraannaa kan jedhan tokkoffaa ilma argachuuf jechuudha. Maaliif fakkeenya namni tokko hojjetee dalagee hojii mootummaa ta'ee doktora ta'ee injiinara ta'ee maal ta'ee waan fedhe yoo kan ta'u ta'e dafee fuudhuuf yaala. Gaafa hojii argatutti fuudhuuf hawwa. Gaafa harkaa qabutti fuudhuuf hawwa. Maaliif hawware qabeenya kiyya kanatti ilmoon kiyya hafuu qabdi. Ani otoo du'ee boru ilma kiyya narraa hafa. Namni kun immoo hajjiin fakkeenyaaf fedhii foonii qofaaf dubartii guura. Fedhii foonii qofaaf dubartii manatti ol guura. As ilaala qoosaa keessa waan dhufan jechuudha. Mucattii amma kaleessa seensise kanallee gaafa dura faayuu fi imaan seentu tapha keessa seenan jechuudha. Tapha keessa namni dhiiraaf dubartiin tokko yeroo wal bira geetetti sheexaana. Sheexaanni maal godhaa walitti yaa'anii dhiifama kirbiitaa fi citaadha jechuudha. Wal qabsiisa. Maaliif dubartiin mana tokko amma fakkeenyaaf faayoon hin jirtu yeroo faayoon hin jiru sanatti akkamitti hajjiin mucattee fida. Ka'umsa dura ka'e kana eessarraa yaadachuu dandeettanii? Gaafa faayoon otoo hajjiitti hin dabalamin duratti dhufiinsa walitti firummaatu dhufa hiriyyummaatu dhufa hiriyyummaa san keessa jaalala dhufa jechuudha. Kanaaf ani ijoollee keenya shamarranii fi akkasuma caaltuun akkuma abdiin jedhetti namoonni hedduun bilbilee na gaafatee jedhu. Inni namni miiliyoonni fedhe yoo hajjii abdii bilbilee ka gaafatu yookiin yaayyaa bilbilee ka gaafatu ta'e caaltuu jaalala isee qaban ibsa. Garuu namni kun maaliif kabaja dhaba? Maaliif caaltuu jaalachuu dida? Maaliif yeroo hundatuma? Maaliif meeshaa? Namni kun akkamitti sammuun isaa yaaddedha bakka kana jedhe. Dhiirota akkanaa gonkumaa ittiin kalaanna. Dhiirri akkanaa akka jireenya kee boruu siif hin taane hubachuun dirqama keeti jechuudha. Sababni dhiirri akkanaa jireenya kee boruutuuf naaf hin ta'u jettee waan hubachuu qabduuf tokko ati maatii kee biraa maatiin kee gaafa si baasu mucattiin kun nama seetti gaafa dabalamtu haati ilmoo akka yoo argaa abbaan akka yoo argaa intala ilmootiyaa intala ilma kiyyaa arge jedhe keessi isaa abbaa faadhayyuu nama hawwa jechuudha.
namni kun akka waan namarraa bineensi yoo barbaadu dhala hin dhala yoo dhalli mootuyyuu dhaliinsi yoo uumaa rabbiin fakkeenyaaf kuni uumama jechuudha uumama namtolchee miti jechuudha waan rabbiin uume erga gonkumaa ilmoon barbaanne fakkeenyaaf ilmoon barbaadu erga ta'ee abadan gonkumaayyuu dubartiirraa fagaachuu qaba jechuudha. Amma haasaa faayoo keessatti faayoon dhiiruma akkana dhugaa mucaan sun mucatti jabduudha. Dhugaa rabbii faayoon nama jabduudha. Faayoo jechuun nama jabduu nama cimtuudha. Maalinni likki isitti himte garuu boodarra hin tumu. Gowwaan ani yeroo hundaa gowwaadha jechuudha. Gowwaan yeroo hundaa bakka wanni inni beeku ulee bichaadha. Maaliif barbaachise? Dubartiin bari yeroo ammaa kanatti kabaja qabdi. Mataarratti baatamtee bultee bira yeroo ammaa kanatti. Seenaa waan kana keessaa kana kan kaaseef kan dubbachuu barbaadeef dhugaa rabbii dubbachuu seenaa kana keessatti maaliif dubbadha waan jedhee dubartii takkatu dubartiin kun abbaa manaa sirriitti tuffatti jechuudha. Sirriitti abbaa manaa isiisan ni qaaneef yaani jechuun ni tuffatti. Maaliif dubartiin kun abbaa manaa isii kana tuffatti garuu ilmoo irraa argatti. Ilmoon isirraa baatu ilmoo gaarii turte. Maaliif ree namni sun nama san waan cabsu maatiin nama sanii maatiin abbaa warraa isii sun immoo dubartiin kun akka nama zarii isaa takkallee odoo lafa kanarraa dhumanii barbaadde jechuudha. Hajjiin amma maal isin fakkaata? Seenaa kanatti deebina booda itti deebina. Hajjiin amma gonkumaa ilmoo argachuun barbaadu namuma dhaluu lafarraa fixuu barbaada akka yaadda isaatti. Kun ta'u kun waan hin danda'amne abadan jechuudha. Kun waan hin danda'amne. Kanaafuu viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun akka nu gargaartan abdii isin irra qaba. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan nuti raasala.